Guyyaa tokko suma rasuulli rabbiin sallallahu alaihi wasallam ta'anii bu'anii Abdallah ibn Umar isaanitti dhufe silaa maaltu akkanatti isin boochisa yaa ergamaa rabbii jedhee isaan gaafate. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jedhaniin bari Abdallah Jibriilitu ammanatti dhufe rabbiin gabricha isaa kan islaamummaa keessatti arrii baasee jireenya isaa guutuu islaamummaan dabarsee du'e azabuu yookaan qixaatu ni saalfata jechuun itti himan. Kanaaf yaa Abdallah gabricha islaamummaa keessatti arriin itti baate dilii hojjechuu irraa of hin qusatu hin qaanfatu. Rabbiin ammoo haala islaamummaa keessatti ni dabarsee fi arriin itti baate kanam isa azabu yookiin qixaatu qaanfata. Kanatu na yaachisee na boochise yaa Abdallah jedheen. Rabbiin keenya tola guddaa nurratti oolee jira. Ila hanga nu azabuu qaanfachuutti nu kabaja. Kanaafuu abbootiin keenya islaamummaa keessatti umriin keessan dhumate islaamummaa keessatti arriin isinitti baate akka rabbiin keessan isin azabuu fi isin qixaatu saalfatu kanatti isinis dilii garagaraa hojjechuu irraa hamtuu garagaraa yaaduu irraa waan rabbiin jibbu dalaguu irraa akka saalfattan yookiin qaanfattan ergaa kenna ta'a. Jummaa milkiin nuuf haa ta'u. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa qaxaleeti.